Egaa vaayirasiin koronaa biyya keenya seenee akka jiru beeksifamee jira. Karaan vaayirasiin kun itti darbu tuttuqaadha. Kan ofirraa hambisuudhaaf immoo keenya saamunaadhaan yeroo baanee gallu saamunaan sirriitti hidhachuun barbaachisaa ta'edha. Saamunaa harkatti dibannee gara 9:30 daqiiqaa tokkootti sirriitti keessattuu qeensa jalatti fa'aa waan danda'uuf qeensa jala quba keenya jidduu sirriitti hidhachuun vaayirasichi yoo akka tasaa yeroo deemnu yoo baanee gallu akka keenya yookaan tuqu taate gara afaan keenya funyaan keenya keenya tuqannee yeroo tokko akka rakkoon akka nutti hin dabarre akkasumas immoo namoota akka waggaa fuunuu daa'imman keenya waggaa tokko rakkoon vaayirasichi akka hin dabarreef gargaara waan jedhameef kanuma uummata keenya jajjabeessuudhaaf kan oolaa jirra. Kanaaf uummanni keenya yeroo baatanii galtan yeroo geejjibaa geessanii deebitan amma danda'anitti harka keessa sirriitti saamunaa hidhachuudhaan ofiis maatii keessanis ollaas firootas warra wajjin hojjettanis akka baraartanii fi daddarbiin dhukkubaa kanas biyya keenya keessaa akka hin bal'anneef waan gargaaruuf kan akka yaaltanii isin barbaada. Galatoomaa uummata keenya biyya keenyas dhukkubaa waan irratti haa baraarudha.